YouTube keenya jala akkamitti bifa addaatiin linkii social media kamiyyuu achi jala kaatu akkamitti dandeenya TikTok, Facebook, Telegram, Instagram waan fayyadamnu hundumaa akkamitti YouTube keenya jala kaayachuu dandeenya karaa salphaa taheen step xiqqoodhaan daqiiqaa muraasa keessatti fakkeenyaaf kunoo akkuma asirratti argitan kana amma YouTube keessan jira about YouTube kiyyaa jalatti kunoo asirratti Facebook kiyya Telegram TikTok kiyya jechuudha guutumtu as jala jira jechuudha namni karaa hundaan na dubbisuu barbaade otoo maqaa kiyya deemee hin barbaadin karaa salphaa ta'een YouTube kiyya keessa seenee about jala argachuu danda'a isa kan akkamitti sirreeffatuu dandeenya kan jedhu waliin ilaalla hamma dhuma sagantaa keenyatti like share subscribe gochaa nufaana turaan affeerraa keenya egaa warri mana keenya kanaaf haaraa taatan hundi keessanuu kunoo chaanaalli keenyalleen isa kana subscribe godhaa bakki tu yoo isinitti gurraachomtee jiraatte addeessan isiniin jedha Egaan hordoftoota fi kabajamtoota Kiroomii kanarra ni seentu jechuudha yeroo tokkoof Google Chrome fayyadamtu jechuudha browserallee fayyadamuu dandeessu ani ammaaf Google Chrome fayyadama jechuudha Google Chrome keessan yeroo akkanatti inni isiniif bane jechuudha maal gootu gubbaa kana dhuftani akkamitti akka studio Google Chrome seentan barsiiseelleen ture ni beektan jedheeti yaada jechuudha bakka sarara gubbaa kanarra dhuftani yookaan tuqaa sadeen gubbaa jirtu tuqtanii jechuudha fakkeenyaaf nama duraan seenee waan hin jiruuf akkana naafida sana booda isin jala kana dhuftanii kunoo desktop site bakka jettu kanarratti raayitii ni ibsitu jechuudha egaa asirratti raayitii ibsitanii gubbuma kanatti deebitanii X gootanii of duuba irraa deebitan yeroo inni akkanatti fidee akkeessa isin galcha jechuudha amma kuni studio keessa seeneetiin jira jechuudha Google Chrome studio keessa jira jechuudha yeroo akkanatti inni isin fide jechuudha mallattoo doolaaraatu jira bakka gadii kana mallattoo customization bakka jettu tana fakkeenyaaf amma asirratti maqaan isii hin jirtu jechuudha kompiitara irratti maqaan isii sirriitti isiniif baha jechuudha bilbila kanarratti hin bahu iPhone irratti illee ni baha jechuudha maqaan isiiti tole mallattoon tun customization jedhamte jechuudha bakka linkii keessan ittiin gabaafatan fi video fuuldura hordoftoota keessanitti bahee mul'atu nama subscribe isin godhee fi isin hin godhin hundaafu fuuldura akkamitti akka itti kaayatanillee asiin sirreeffatanii san video itti aanu keessatti qabadhee isiniif dhiyaadha tole bakka mallattoo customization jettu kanarratti yeroo tokkoof ni cuqaastu jechuudha ishee tanarratti jechuudha ni cuqaastu anamma irratti cuqaase Egaan hordoftootaaf kabajamtoota kunoo akkanatti naaf baa jechuudha mallattoo customization irratti yeroo nan cuqaase jechuudha akkanatti naaf baa jechuudha dhufe kunoo asirratti layout jira branding jira basic info jira jechuudha nu amma kan nu barbaachisu kan hunda keessa fakkeenyaaf video barbaadan asin irra kaawwattu jechuudha meesan video itti aanu keessatti isiniif dhiyeessa jechuudha ammaaf basic info bakka jedhu fayyadamtu jechuudha basic info irra cuqaastu ani irratti cuqaaseen jira Tinabah waan ajaa'ibaati hordoftootaf kabajamtoota step xiqqoodha tole amma maqaa asirratti maqaa chaanaala keessanii ni barreeffattu handilii asirratti ni kaayyattu jechuudha handilii keessa handilii keenya eessa arganna jettaniif irra barreeffatuu dandeessan karaa biraati yoo faa'oo YouTube keessan jalaan fidatuu ni dandeessanii copy gootaniiti yoo barbaadanillee maquma handilii YouTube keessan jala jiru san fiddanii asirra kaayyattuu dandeessanii jechuudha yoo barbaachisaa ta'e ni kaatanii feetan ni dhiistan jechuudha rakkoo tokkollee hin qabu jechuudha kun asin description box fakkeenyaaf about keessan jala waan jiru jechuudha yeroo hordoftoonni keessan about jala dhufe fakkeenyaaf amma kunoo anas irratti afaan ingiliffaatiif afaan oromolleetiin barreesseen jira jechuudha hordoftoonni isa kana simatu jechuudha isa kanaatu simataa jechuudha isa kana arganii jechuudha okay amma kan nu barbaannu maqaa yookaan social media barbaanne akkamitti as jala fidatuu dandeenya mee amma fakkeenyaaf kootaan waliin ilaalaa sinin jedha amma fakkeenyaaf kiyya karreefu gamasirra jiru sun kunoo linkiin isaa akkuma jirutti as jala jira jechuudha kunoo amma Oxygen Oromiyaa jedha Facebook kiyya YouTube kiyya kuni Facebook kiyyallee kun akkasumatti maqaan jira Telegram illee akkasuma jira YouTube wanni hundi asuma jala naa jirti jechuudha namni YouTube kiyya jala dhufe about jala seene social media an fayyadamu hundumaa dhufe argate achi naqunnamuu danda'a jechuudha tole isa kana akkamitti fidatu dandeenya kan jedhuuf amma asirratti ani irra kaayeen jira jechuudha kunoo jala kanatti yoo gadi buutan amma yoon itti dabaluu barbaade amma add link bakka jettu kana yoon tuqe jechuudha waan barbaade asirratti linkii barbaade fidattee asirra kaayachuun danda'a jechuudha linkii kana akkamitti arganna ka jedhuuf linkii YouTube keessanillee yeroo duraa copy gootanii fidamee eessan copy goona ka jettan waliin isiniin argisiisa YouTube keessan keessa galtanii eega akkanatti isiniif baase jechuudha wanti isinirraa eegamu YouTube keessan
keessa seentanii bakka mallattoon qalamaa fuula dura jirtu tana irratti ni tuqaastu jechuudha yeroo tokkoof jechuudha. Sana booda kunoo akkanatti isiniif bahaa jechuudha. Kan warri reefuun tana haandilii irratti barreeffatu yoo isinitti ulfaatellee kunoo haandiliin as jirti jechuudha. Haandiliin keessan kana jechuudha. Haandilii kana asii fuutanii achirra guuttatuu dandeessanii waanuma diskiriipshin boksii asii kana jala jiru gama sitti illee guutuu dandeessan rakkoo tokkollee hin qabu jechuudha. Ofiinuu isinii kaawaan isin asitti barreessitan diskiriipshin boksiin ofiinuu achitti isiniif baha jechuudha. Kunoo linkiin chaanaalaa kana jechuudha. Fakkeenyaaf bakka kana kooppi godheetiin kooppi bakka mallattoon kooppi jettu hin jirtu. Ishee tun kooppiidha jechuudha. Bakka tana irratti yeroo tuttan kooppii isiniif ta'a jechuudha. Maqaan chaanaala keessanii kallattii maan keessaa baatu jechuudha. As keessa ni baatu. Eega achii baatanii kunoo asitti isin deebisa bakka tanatti yeroo deebitan jechuudha. Bakka kanatti fakkeenyaaf amma sanduuqa bakka tiktaaka jettu tanarratti anamma yeroon akkanatti naaf dhufe jechuudha. Ishee tana bakka duwwaa naaf baasa jechuudha. Bakka duwwaa kanarratti sakandii takkaaf quba keessaniin gadi qabdanii teessanii peestii irratti gootanii sana booda eega peestii irratti gootanii wanti isinirraa eegamu yoo jiraate gubbaa kanaan dhuftanii eega maqaa sooshaal miidiyaa kamiyyuu asirratti sirreeffattanii jechuudha. Gubbaa kanarratti kunoo paablish bakka jettu tun isiniif ifti akka amma fakkeenyaaf kiyya view channel jedhu kanarratti isiniif ifti jechuudha. Bakki tun iftee mul'atte nama irraa balleessuu waan hin barbaadiniif isinuma argisiisuuf waan ta'eef jechuudha. Asirratti kunoo paablish bakka jettu kanarratti kiliik gootanii guutummaan guututti irratti isiniif seef tahaa jechuudha. Isa kana guyyaa meeqaan haandilii kana guyyaa 14 malee jijjiirratu hin dandeessan. Isiniif gala jeenti yaada maqaa asirratti guutan kanuma hundaayyuu jechuudha. Guyyaa 14 malee jijjiirratu hin dandeessanii jechuudha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya akka isiniif galee abdiin qaba jechuudha. Viidiyoon irraaf qopheeffadhelleen asumarratti raawwata. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti horaa bula.